Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaasa meedaaliyaa agriikoolaa dhaabbata nyaataa fi qonnaa addunyaa badhaafaman. Afrikaan Faarmiteek YouTube chaanaaliin adda dureedhaan kan hojjetu qonna biyya keenyaa hammayyeessuu irratti. Wanti biyya kana jijjiiru qonna. Biyyi keenya qonna yooma ka'e galtanii beektu? Waggaa 700 ol yookaan waggaa miiliyoonatti dhiyaatu jechuudha. Biyya keenya jijjiiruuf kutannee jennaan biyyi kun biyya jijjiiramudha. Namoonni gartee wanti kun tarii bitaa isinitti galee akkamitti gartee biyyi sun nagaa hin qabdu akkamitti ammallee addunyaan isa badhaasti maal warri jettanii waa'ee yookiin biyyi nagaa dhabuutiif nagaatii waa wal qabatu miti kun waa'ee qamadii kara biyya alaatti erginaa uf dandeennaa nuun erginaa addaati. Itoophiyaan kaleessa kan isiin ittiin beekamtuun nyaata kadhatuudhaan qamadii kadhatuudhaan akkasuma immoo lammiileen isii baharatti kuma hedduun jechuudha keessattuu karaa Awurooppaa kana karaa Itaalii Jarmanii fi Ingiliis kanaan jechuudha baqatuudhaan karaa kan isiin beekamtuun jechuudha osoo haalli kun kan dhaabbatu taate badhaasa kanaa miti badhaasni guddaan badhaafama jechuudha nyaata hambisuudhaan amma akkaataa BBC'n gabaasetti kun fakkeenyaaf amma akkuma amma reefuu isin jedhan kana jechuudha nyaata alarraa galchuu irraa uf dandahuu ka jedhuudhaan keessattuu amma wanni tokko jijjiiramni jiru gannaan masnoodhaan gartee qamadii oomishuu kabunaa san qofa osoo hin ta'in yeroo lama sadii oomishuu ka jedhu irratti bal'inaan fakkeenyaaf kan hojjetamaatiin jiru. Kanaaf gabrummaa waggaa 700 qonnaaf qonnaan bulaa irra ture dhabamsiisuudhaaf akka Afrikaan Faarmiteekitti hidhannee kaaneera. Isinis YouTube keenyas like, subscribe, share gochuudhaan akka qabsoo kanatti makamtan yaamicha isiniif goona.